walitti dhufeenyaa fi hariiroo sabaa fi sablammootaa cimsuun duudhaalee waliin jireenyaa hawaasni kaleessa qabu jabeessuun rakkinoota amma darbee biyyatti keessatti mudatuu fi keessumattuu immoo sirna dimokiraasii biyya keenya keessatti hojiirra oolchuu irratti hanqinoota jiran furuudhaa fi gahee akka qabudha. Hayyuuleen siyaasaa kan isaan dubbachaa turani. Kanuma bu'uura godhachuudhaan rakkinoota darbee saboota naannoo Amaaraa fi Oromoo biratti mudatu karaa ilaa fi ilaameetiin furuun danda'amu irratti konferensiin paartilee saboota lammeenii bakka bu'anii waggaa darbeerraa waajjira muummicha ministeeraatti kan eegale iddoowwan garaagaraatti taa'amaa ture jira. Guyyaa irraa kanas magaalaa Adaamaatti waggaa darbe keessatti erga paartileen naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti saboota lamaan bakka bu'anii gurmaanii hojjetaa jiran rakkinoota kana dura iddoowwan lamaanitti mudatan haala ittiin furuun danda'aman irratti waan hojjechaa turanii gabaasni dhiyaatee jira. Dooktar Gabayyoo Xurunaan kan gabaasni kun hirmaattota marichaatiif kan inni dhiyaatee jiru. Mariiwwan kana dura taa'amaniin seenawwan hanqinoota qabanii fi guddina sirna dimokiraasii keessatti dhiibbaa uumaa akka turanii fi bulchiinsonni kana dura turanis gara tokkotti loogoon isaanii sirni dimokiraasii biyya keenya keessatti akka hin dagaagne fi hanqinoota kana dura turan qofa leellisuu fi seenawwan gaarii hin taane qofa kaasurra kanneen ciccimoo ta'an keessaa filachaa kanneen immoo dogoggora qaban sirreessuun gara sirna dimokiraasii dagaagsuu fi walitti dhufeenya sabaa fi sablammootaa keessumattuu immoo naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa gidduutti walitti dhufeenya jiru cimsuu irratti hojjetamuu akka qabu kan ka'eeti jiru. Marii har'aa kanaanis egaa ijaarsa sirna dimokiraasii fi aadaa mari'achuu gabbisuuf jedhuuni hayyuuleen siyaasaa fi akkasumas paartileen siyaasaa barreeffama rakkinoota kana dura jiran ibsanii fi kallattii fala gara fuulduraatti akeekuu danda'an dhiyeessan irratti kan isaan oolanii. Maricha irratti paartilee Oromoo keessatti hirmaachaa kanneen turanii fi waggoota dheeraadhaaf qabsoo keessa kan warri qabsaa'ota buleeyyii keessaa obboleen coolataan sirnicha irratti kan isaan dubbatanii keessumattuu sirna dimokiraasii gummaan Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuudhaa fi paartilee fi bulchitoonni kana dura turanii gara ofiitti loogaa akka turanidha kan isaan kaasanii. Kun immoo sirna dimokiraasii biyyattii keessatti dagaagsuudhaaf taasisaa turan akka hin dagaagne taasisee rakkinoota fi akka sababa ta'anillee kaasaniiti kan isaan jiranii. Paartilee siyaasaa gurmaa'inni isaanii madaalawaa ta'uu dhabuu isaatiin immoo sirni dimokiraasiis akka hin gabbannee fi kun immoo seenawwan bulchiinsota kana dura biyyattii keessatti turan sirna mootichaa sirna dargii fi adda waa'ee keessatti illee wantoonni kun qulqullaa'uu dhabuu isaatiin rakkinoonni akka mudataniif sababa akka turedha kan kaasanii jechuudha. Keessumattuu immoo guddina sirna dimokiraasii quucarsii akka jirudha. Muuxannoo waggoottan dheeraadhaaf siyaasa keessatti kanneen qaban warreen siyaasa keessa turan kanneen ibsan paartilee lamaan bakka bu'anii waltajjicha irratti kan dhiyaatan jechuudha. Keessumattuu immoo rakkinoota siyaasaa biyyattii kana dura irratti mudachaa ture waliin ta'anii mari'achuu fi mootummaa qofa irratti kan dhiifamaa turee fi paartileen morkattootaa fi akkasumas immoo hayyuuleen siyaasaa keessatti hirmaachuu dhabuun rakkinoonni biyyattii keessatti akka babal'atanii fi sirni dimokiraasii akka dhugummaan lafatti hojiirra hin oolle taasisaa akka turedha hayyuuleen kunneen kan kaasanii. Egaa waggaa darbeerraa jalqabee paartileen siyaasaa kan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti socho'aa jiran rakkinoonni kunneen gara fuulduree biyyattii keessatti illee akka fi gara falaatti deemuun akkaataa ittiin danda'amu irratti walitti baba'uudhaan marii gaggeessaa kana duras qabxiiwwan 10 adda baasanii akka turanidha. Kanarra ka'ee jiru qabxiiwwan 10 ka'an keessaa keessumattuu immoo walitti dhufeenyaa fi hariiroo ummata naannolee lammeenii cimsuu fi sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessatti gabbisuu kan jiru qabxiin lama marii kanaaf kan ka'e jechuudha. Keessumattuu guyyaa har'aa irratti mari'atamaa kan oole sirni bulchiinsotaa turan hanqinoota maalii of keessaa qabu filannoon darbee maalirraa barannaa kan jiru kan har'a ka'anii irratti mari'ataa oolan jechuudha. Guyyaa borii immoo sirna dimokiraasii biyyattii keessatti caalatti gabbisuu fi akkasumas immoo walitti dhufeenya uummata naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa gidduu jiru immoo caalatti jabeessuun akkaataa ittiin danda'amu irratti hayyuuleen kunneen marii irra dhiyeessanii fi barreeffamoota qorannoo isaan dhiyeessan irratti kallattiin furmaataa ni kaa'ama jedhameeti kan eegamu. Marii kana irratti hayyuuleen siyaasaa akkasumas immoo paartileen mootii naannoo Amaaraa kanneen bakka bu'an irratti hirmaatanii kan jiranii abbootiin gadaa fi abbootiin amantaallee akkasumas immoo qaamoleen hawaasaa garaagaraas irratti hirmaataati kan isaan jiranii. Egaa guyyaa har'aa kana irratti mari'achaa oolanii gaafileen manneen keessaa ka'aniif deebinis ni kennama jedhameeti kan eegamu guyyaa borii. Keessumattuu immoo sirna dimokiraasii Itoophiyaa keessatti gabbisuu fi hojii amma jijjiirama jalqabame gara fuulduraatti caalatti itti fufsiisuu fi sirna siyaasa dimokiraasii irratti xiyyeeffate babal'isuu keessatti gaheen hayyuulee fi gaheen paartilee siyaasaa loogii tokkorraa malee biyya dursuudhaan haala isaan ittiin hojjechuu danda'an irratti kallattiin ni ka'a jedhameeti kan eegamu.